ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أبو المان كيسن قتنا مسكين ما فجتش نحن نرزقهم وإياكم تساد ربين كتب برباد لكسا ورر أقبي لا شينان قبو خدلقي دبي نين جالت داجي وقرارك hojiin qabu jennaan akkasumatti garaan biroo deemtee nyaata san fiddee bakka nyaachiftu maan tahini ta irkattee bakka nyaachifamtu taata khayrul laka min an tajiyal mas'alatu nuktatan fi wajhika yawmal qiyaamah kuno waan kanaatu ati deemtee qoraan cabsitee jiraachisutu irra siif caala guyyaa qiyaamaa haala fuula kee keessa tuqaan jirtuun haala fuula keetirra coraan hin jirreen ati fuula rabbii dhaquurra yaa gurbaa kanaatu irra siif caala. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالوانك يا أخي إسلاما رانتنا واهي هجي وانجو إسلام مان هجي تن أكمل لالتي أكا إسلاماتي كمل لالمتي وانجو ولله لدوا رب سبحانه وتعالى قرآن إساخي ستي يرود بتو فإذا قضيت الصلاة وقا صلاة الراوتان فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله دتشي تنغيس فجآياتي طول ربي الرا رزقي ربي سنسور لالتها جادوبا تنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم نبي كينيا واي مسكين ما تنهدو إراما غنفتشاتو ردوبا اللهم إني أعوذ بك من الفقر يا ربي أنسيننتي فما مسكين مرة والقلة حركك اللجوم مرة ينسي مغنفتا وفتنة المال هورين نره الدماتي نا بليس الرأيين سي مغنفتا جيدوبا أكستي مال جيدوبا يا فالق الإسباء جابا كبراتي يا إسا بريسا جلان بكيسو أغنيني عن الفقر جا يجوم مرة ندروم سي جادوبا نبي كني صلى الله عليه وسلم كانت رامغان فتشونتون أكنتي مسكين ماتنا تعودوا بالله عن الفقر جا يا أمتك يا صحاباتي مسكين ماتنا الرا هجوم مرة إذا إرجم ربي أكن جئ صحابت دامونتون إسيتنا الرامغان فتشونتون وان ما أجاب سومي دوبا مسكين ماتنا الركو أداد داقبا نمنيون الجتين أركنا ما يجا حواسو مرة إبا في الدي ناموسنا مرتي amantaa namaarratti akkasuma haala namaarratti illee dhiibbaa fiddi duuba namni yoo kan hojjenne ta'e yoo ammoo hawwamaan qabne ta'e hawaasa irra dhiibbaa ta'a deemee hawaasa irra deemee kadhachuu hawaasa saamuu hawaasa hatutti gattaa duuba akkasuma ammallee yoo hin hojjenne uumaa mana keessaa dhabe haalli namaatis ni jijjiirti duuba iyyummaan nama duraan haala gaarii qabu miskiinummaaf yeroo saaxilame haala jijjiira amantaa namaallee nama harkaan laaffiste jechuudha boliyyan kiyya islaamaa. Tanaaf ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa hedduu maganfachaa ture duuba. Umar ibnu Khattaab rabbi irraa haa jaalatuu maal jaan ani bakkiniin akkaan itti du'uu jaaladhu anaa warra kiyyaaf maatii tiyyaaf ilmaan kiyyaaf deemee waa'ee masruufa isaanii barbaachaaf deemee duurra bakkiin itti du'uu jaaladhu hin jirtu jee duuba. لقمان الحكيم خرب بين قرآن كيس الدبتوس مال جيسيتا المساتين يا المخي مسكين مرة درومي مسكين مانتون يو ستويت واسدي سمودة تاجين دوبا تكفارتي أمن تاتيتو سير كلافة تاجين يو مسكين ما سبوته إبادار را تلسومو مسكيد را إفبود يجو جمعة في جمعة را قرفتشو سدفاجين لما فهمو أسوما سوما بريدا nama wajji dubbatee amansiisu taa'umsa guutu deemeellee deemicha guutu kana miskiinummaa iyyootti buutee nama haffallii tokko nama aqlii hin qabne fakkaatta duuba miskiinummaan nama hedduu akkas goote duuba akka nama aqlii hin qabne namni gatii takkasi kan nuu dhiisa duuba sadaffaa immoo kabajaa fi naamusa keetii irratti miskiinummaan dhiibbaa si fiddii irraa duroomii jee miskiinummaa irraa hojjedhu jechuudha edaa hojjechuu tana hedduudha shari'aan islaamaa jajjabeessaa turte ummata keenya. علي ابن أبي طالب مال جان سيتا استغني عمن شئت تكون نزيره أبو مفيته شيخ شريفاته أباتا في دريسهاته إرادرومي سايبا يساتا تاجان وأفضل عمن شئت تكون أميره أبو مفيته وهاتاته أبين يلالين
gosallaalin bifallaalin ifirra caalchisi amiira isaa taataa je wahtaaj ilaa man shiita abbuma feetettu haajami kasin geenye meeqatti haajami takun asiirahu je booji'amaa isaa taataa je nama sin geenye nama meeqaan tuffatamta yoo hiyyeessa taate nama sii gadii meeqaa si ajajatee si lolee si oofuu danda'a duuba. Kanaaf miskinummaa irraa duroomuun barbaachisaadha ummatal islaam. Osoo ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hin ergamin dura, osoo quraanni hin bu'in dura, ummanni ammaan dura wal saamaa jabaan laafaa irraa saamaa ka biyya imaltuu deemu warri biyyaa irraa saamaa akkanatti ture duuba. Kana haala kana keessatti jarri Qureesh ilmaan isaanii jirtu awwaalaa turan. Maaliif beela sodaaf, hiyyuma sodaaf, miskinummaa dheefaaf firraa awwaalaa duran osoo lubbuun jirtu jechuudha. Tana Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ergamaa Rabbii ergee dachiin iftee quraana buusee maal je'eeni walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq. Aboo ilmaan keessan hin gatinaa miskinummaaf jecha nahnu narzuquhum wa iyyaakum. Nuutu isinii fi isaanillee razaqaa jee duba. Bakka biraatti khashiyata imlaaq jee. Aboo hiyyuma isiniif nubbuuti jechuu sodaa ilmaan keessan hin gatinaa je takkaa hiyyuma isinis subbuute jecha ilmaan keessan hin gatinaa nuu fi isaanillee nuu isin nyaachisaa jee duuba. Inna qatlahum kaana qix'an kabiiraa ilmaan gatuun keessan kun dogongora guddaadha rabbi biratti gatii guddaa isin kafalchiisaa jeeti quraanni bu'ee waa'ee kanaa irraa dhorke duuba. Kanaaf ilmi namaa tokko miskinummaaf jecha akka harkan kanneen akka hojjetu amantaan islaamaa hedduu jajjabeessite duuba. Duuba ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam tanaa jecha akkasitti irraa dhorkaa ture duuba wantoota gochoota hamaa boodatti hafaa kanaan nama daleessiftiif jechuudha. Islaaminaan hedduudhatti yaaddooytee miskinummaa tana obboleeyyan kiyya islaamaa. Miskinummaa tana balleessuuf ilmi namaa akka miskinoomeen jiraanne akka hojjetu akka deefka isaa nyaatu hedduudha jajjabeessite duuba. Tana rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam maal ja'an in qaamati saa'a qiyaamaan osoo dhaabbattellee wafii yadi ahadikum fasiila haala tokkoo harka keessanii keessa biqiltuun ashaakiltiin jirtuun فإن استطاعت ألا تقوم osoo qiyaamaan irratti hin tahin yoo biqiltuu san haga dhaabuu danda'u taate dafee lafa keessaa kaawuu jee. Amma fakkeenyaaf garriin afuufamtee qiyaamaan ta'uuf waggaa dhiyaatte ati sii biqiltuu takka harkaa qabu abdii kutattee darbuun qabdu jechuudha. Biqiltuu san gaduma dhaabuu qabda jechuudha. Islaaminaan hamma aakhira umrii teetii hamma sanitti akka hojjettu ilma namaa kana ajajje duuba. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa deemanii hojjechuu tana jihaadaa wajji wal qixxeesse duuba. Wa aakharuuna yadribuuna fil ardi yabtaguuna min fadlillah. Bar isinirraa garii jira warra dachii tana keessa deemee tola rabbii barbaaddatuu jee duuba. Laal tola rabbii barbaaddatuu jee warra maallaqa barbaadu hin jenne duuba. Wa aakharuuna yuqaatiluuna fi sabiilillah. Isinirraa immoo warra karaa rabbii keessa deemee jihaadaaf deemuu jira je'eeti waan lamaan kana walitti qabee dubbate duuba. Sadarkaa edaa deemanii carraaqqatanii maatii fi warra fi lubbuu ifii nyaachisan tana jihaada isaatii wajji walitti qabe duuba. Imaamu Shaafiin maal jee seetan ani nama tokko arguun barbaaduu jee. Inni dargaggeessa yeroo cufa biiziidhaa jee. Hojii duniyaa dalaguutti hin jiru, hojii akhiraa dalaguutti hin jiru, yeroo cufa biiziidhaa an nama kana arguun barbaaduu jee duuba. Ibraahim nu adaan jaanii sooreessaa warra baadiyyaati duuba. Gaafa tokko osoo imaltuuf karaa deemuu shimbirroo takka tagaara keessa teessu arkee sa shimbirroo tana maaltu nyaachisa jeetti goree laalee osoma inni shimbirroo tana taa'ee eeguu shimbirroon biraa takka nyaata afaanii qabattee dhuftee shimbirroo tana nyaachifte duuba. Kana isa edaa rabbiin osoo irra hirkatanii ta'aniis nama nyaachisaa je'eeti irraa hubatee tanarraa qaree osoo kara naggaadee isaa deemuu meeshaa isaa gara galfatee kara gandaa deebee duuba. Oggaa ganda deebi'u hayaboo barana arra duruu yeroon dhuftee ijaaniin oggaa kana aboo ifiifuu bara osoon akkana deemuutiin gaara keessa shimbirroo takka arkee takkana shimbirroon biraa nyaachiftu arkee edaa rabbiin anis yooniin taa'ina nyaachisaa je'ee firraa dalagaatti dhiisee taa'ennaan duuba ati shimbirroo deemtee nyaata san fiddee bakka nyaachiftu maan tahinii ta irkattee bakka nyaachifamtu taataa jeen duuba. Garii warra sarrafaarraa namni tokko maal jeeseeta inna minaz zunuubi zunuuban la yukaffiruhaa bar diliirraa dilii takkaa jiraa jee ta wanti takkallee namarraan hayin illa alhammu fi xalabil maciisha yaaduma ati masruufa ilmaan keetii yaaduuf olii gad gaaraaf tabba baatee deemtee akkasi cinqamtu santu dilii san sirraa qaajee ta wanti biraa takkallee sirraan hayne duuba. Edaa warra keetiif hurkitee dafkitee cabsitee beeksitee fiduun san suwaaba jechuu yoo ati rabbi irratti hisaabbattu taate
mindaa guddaadha jechuu warra ifii nyaachisuun lubbuu ifii nyaachisanii namarraa illee harka namaarraa illee duroomuun obboleeyyan kiyya islaamaa. Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maal ja'an la ya'khudha ahadukum habluhu tokkoon keessan haada isaa fudhatee fayaatiya bihuzmatil hazaf deemee qabee qoraanii takka fiduutu alaa zaaharihi dugda isaarratti deemee baadhatee fiduutu fayabii'ahaa isii gurguruutu fayakuffa Allahu bihaa wajhahu rabbiin sababaa saniin fuula namaarraa isa duroomsitu khayrun laka isaafirra caalaa jeeduba. Ilmi namaa tokko deemee harka ifiitiin qoraan gaara dhaqee cabsee dugdarra baadhatee magaalaa fidee gurguruutu ilma namaa fuula namaa dhaabbachuurra irra caalaa jeeduba ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. Min an yas'ala an-naasa a'uuhu aw mana'uhu ilma namaa kana kadhachuurra fuula isaa dhaabbachuurra kannanii fi aw mana'uhu isa dhorkatanii santuu isaafirra caalaa jeeduba. Ergamaan rabbi hogguu kana jedhu akka ilmi namaa dalagaan tuffanne akka dalagaa garii dalagaa akeekeettiin tuffanneef tana nuuf dhaame duba. Gaafa tokko duba gurbaan tokko osoo karaa deemuu namticha tokko qushaasha gubbaa deddeemee qushaasha san gubbaa waan akka kolkolee walitti qabee buuraa afaaniin akkana jedhu dhagee duba. Wa ukrimu nafsii jaaduba gurbaan kun lubbuu tiyyaan kabaju jiraa jaaduba. Kana gurbaan kun dhufee hay aboo sa'idaa qushaasha irra deddeemtee akkamitti lubbuu tiyyaan kabaju jira yettaahii jeen bakka namni hin deddeemne. Tana gurbaan kun laalee mee haruma keenya irraa qabii deem jeen. Osooniin arraan tana qushaasha kana walitti qabee guuree ka gurguruu baadhu taate nama akka keetii kana fuula isaa dura ejjeetiin bar xiqqaadhaa jeen. Bar dalagumaa ati garte tanaaniin lubbuu tiyya fuula namaarraa qabee if duroomsee maatii fi lubbuu tiyyallee nyaachisu jira mee haruma kee kana narraa qabii jeen duba. Akkanatti lubbuu tiyya kabajee jeen. Sanii namtichi karaa deeme kun ajaa'ibee adda isaarra dhungatee wallaahi dhuga baante jee bira dabre duba. Kanaaf dalagaan hin tuffatamtu jechuudha. Dalagaa fedhe haa taatu fuula namaa xiqqeenyaan dhaabbachuurra waan qushaasha san walitti qabdee hojjechuutu irra caala ummata islaam. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa maal jaa waja'alna al-layla libaasaa waja'alna an-nahaara ma'aashaa jaa. Halkan akka uffataa ka keessatti arabaafattan isinii goonee waja'alna an-nahaara ma'aashaa guyyaa ammoo ka keessatti riskii teessan barbaaddattan isinii goonee jaa duba. Bakka biraattis aayata biraa keessatti maal jaa nalaka fin nahaari sabahan xawiilaa jaa. Guyyaa kana keessatti hojiilee hedduu carraaqqattan isiniin goonee jaa duba. Tanaaf hojiin akkaanii rabbiinis ergamaan isaatiis sallallahu alaihi wasallam jajjabeesse duba. Ambiyoota rabbii keessaas beeytaa gorsa guddaatu nuu jira obboleeyyan kiyya islaamaa. Ambiyoonni ibaadaadha ja'anii dalagaan dhiifne dalagaadha ja'aniitis dalagaa isaanii hin dhiifne duba. Zakariyaa najjaaran Zakariyaan yoo halaaltu taate hojii isaa najjaara ture duba. Wa Aadamu harraasan nabiyyallaahi Aadam qotee bulaa ture duba. Wa Idriisu hayyaaxan Idriis warra huccuu hodhu ture duba. Wa Daawuudu haddaadan nabiyyallaahi Daawud alayhi salaam tumtuu hojjechaa ture duba. Wasaalihu nabiyyallaahi Saalih ammoo tujjaaran naggaadeedha ture duba. Ergamoonni tokkolleen osoo re'een tiisin haa jiraachaa ture hin jiruu jaaduba. Kaana nabiyyunaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbii ashrafal khalqi maal hojjechaa ture kaana ra'al ghanam re'ee tiisu ture duba. Alaa qaraarii xalee ahli makkaa warra makkaarraa maallaqa fudhatee re'ee tiisu ture duba. Ergamaan rabbii ashrafal khalqi guddaan san osoo dalagaan tuffatiin yatiimummaarra dhalatee deemee warra makkaatiif re'ee tiisee lubbuu isaaf jiraachisaa ture duba. Eega guddatee boodaas asii deemee akka diyyaadhaaf biyya shaamitti naggaadee ta'ee meeshaa alarraa galchaafii ture duba. Dalagaa nama biraan dalagaa, dukkaanaan nama bira dalagaa, dukkaana namaatiin dalagaa, re'een tiisaa, listiroon dalagaa, maarejee dalagaan tuffanne dalagaan abadan hin tuffatamtu duba. Maal jaan uummanni keenya nama tokko fayyadu jechuun guyya tokko qurxummii qabdee isaaf kennuu osoo hin taane akkaataa inni qurxummii san itti alloollatee ittiin lubbuu isaa jiraachisu isa barsiisutu irra caalaa jaan duba. Guyyaa tokko qurxummii san ni nyaata, guyyaa kaan ammoo yoo akkaataa itti halluuna qabatu barsiifte amata guutuu lubbuu isaatii fi warra isaatiin ittiin jiraachisa jechuudha. Tanaaf
ogummaa qabduun nama barsiisuunis ogummaa san barsiisuun gaarii jechuu wal fayyaduun sani jechuu ummata islaam. Gurbaan warra ansaaraa tokko guyyaa tokko ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufeeti yaa ergamaa rabbii mee ni rakkadhe naaf kan jennaan ergamaan rabbii alaihi salaam aboo mee mana kee keessa maaltu jira jeeni amaa fi beeyti ka jee mana kee keessa maaltu jira jennaan yaa ergamaa rabbii weelkaa tokko katti dhuunuu fi uffata tokko ka uffannu jira jeen duuba. Kana deemii ihtinaa bihimaa isaan lameen naa fidii jeeni isaan lameen hoggaa fidee diinaara lamatti irraa biteeti diinaara tokko warra keetiif deem raashinatti biti diinaara tokko immoo qottoo naa biti hoottuu jeen duuba. Kana gurbaan kutee qottoo bitee achi booda rasuulli sallallahu alaihi wasallam harka isaatiin gaara dhaqee muka qottoo sani kaawu tolchee fi fidee fi qabii guyyaa 10 akkasittiin dhiyaanne gaara dhaqii qoraan cabsii gurgurii jeen duuba. Kana gurbaan kun gaara kutee qoraan cabsee dugda isaa baadhatee gurgura duuba. Guyyaa 10 gizee kanatti diinaara 10 dalagatee dhufe duuba. Diinaara 10 dalagatee dhufe raashina warra isaatii bitee dhufe. Akkasitti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam haazaa khayrun laka min an tajiya almas'alatu nuktatan fi wajhika yawma alqiyaamaa jeen. Kunoo waan kanaatu ati deemtee qoraan cabsiteef jiraachisuutu irra siif caala guyyaa qiyaamaa haala fuula kee keessa tuqaan jirtuun haala fuula keetirra coraan hin jirreen ati fuula rabbii dhaquurra yaa gurbaa kanaatu irra siif caalaa jee duuba. Ormi keenya maal jaan bilaash taa'urra bilaash dalaga wayyaa jaan duuba. Nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jaan mallee maa akala ahadun xa'aamun qattu jaan tokkoon namaatu nyaata gaarii ta'e hin nyaanne jaan takkaa duuba. Khayrun kan caalaa ta'e min an yaakula min amali yadihi waan akka harka ifiitiin hojjetee nyaatu nyaata tokkollee ka caalaa ta'e hojjetee mi'aawaa ta'e hin nyaanne jaan duuba. Edaa harka ifiitiin nyaachuun waan irraa gararreeti duuba. Kana Abdullah ibn Mas'ud maal jeeseeta ani dargaggeessa tokko nin jaaladhaa jee hoggaa arge hojiin qabu jennaan akkasumattiin garaana bu'ee jee duuba. Si galtee kana duuba abbaa guddaan tokko gaaf tokko roobaat didiche duuba hoggaa roobni didichu yaa rooba jee jaan yaa rooba harama nan talatii yaasanii jee jaan. Si galtee maaliif akkas jee edaan talaatu guzeen itti dhaqe waan barbaachisu hojufee bitee fi ansoolaadha marxoodha hofoodha kobeedha cufa bitee fi akka inni jaalatu gaggeessa jechuudha. Ayyoofillee waatti guduunfe. Kanaaf roobni didichinaan yaa rooba harama nan talatii yaasanii jee jaan duuba. Namnummaan fadheewu nama waa qabu kana fadha duuba. Si galtee magaalaa fi akhiraa kiisha fi nyaatanii jaan duuba uummanni keenya. Namuu hirmaata isaa dur rabbiin katabee barbaada lakkisa warri irraa agabe laalaa sheenaan qabu kadalagee dhabee jedhu. Kanaaf hundi keenyaa'u hojjechuu qabna. Hojiin nama akka namni si kabaju si gooti. Haadha abbaan akka si jaalatu si gooti. Hawaasni akka si jaalatu si gooti jechuudha. Kanaaf rabbiin warra hojii qabuus hojii isaanii keessa barakaa kaa'uuf kan qabneefis rabbi haa kennu yaada muraada keenya rabbi nuuf haa guutu. Yooniin haqa qunname rabbi irraahi yooniin dogongore lubbuutiyyaa fi shayxaana irraahi wa akhiru da'waana anil hamdulillahi wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.